wanna liqeessuun dandeenyeef morgeejii lafti keessa morgeejiin ta'u jedhanii lafa katamaa warra katamaa harka galii duwwaatu morgeejii ta'uu danda'a. Qabeenyi lafa keenyaa uummata keenya jiru qonna ximmaadii afuriin qaba jedhee gabareen keenya dhaqee baankiirraa liqeeffachuu hin danda'u. Lafti katamaa garuu meetira 200 lafa ijaarrate mana isaa qabsiisee biizinasii calqabuu hin danda'a. Uummanni keenya garuu kana hin danda'u. Kanaafuu maal ta'aa jira? Uummata keenyarraa neeraa guuranii raawwatanii baankonni kun Oromootis dabalatee Awaash baankii dabalatee Oromiyaa Internaashinaali dabalatee Oromiyaa Kooperaatiivii dabalatee uummata keenyarraa akkuma gizee dargii yoo yaadattan Irshaa Sabil Gabayaa dhaaba jedhamutu jira ture. Irshaa Sabil Gabayaan suni han dhaabbateef bakka midhaan baay'een itti oomishamurraa bitanii raawwatanii Finfinnee fi gara Noorzitti gara Tigraay kara Eertiraa erganii raawwataniitu uummata achitti qallabuudhaaf ture. Han irraa bitan immoo gizee uummanni Oromoo midhaan baay'isee oomishee midhaan dhaatee gootiiraatti galfatatan gizuma san taaksii kafali gizuma san madaabaraa kafali jedhanii rakkasaan irraa bitani. Akkuma isaanii baankonni amma jiran kunis moodeeliin isaanii uummata keenyarraa ganzaba kee baankii keessa godhatan mataa jedhuun achi keessatti waladii haga takkaa intarastii haga takkaa hin argatan maqaa jedhuun uummata keenyarraa neeraa guuranii raawwataniit Finfinneetti ganda goobsaa jiran. Yaanni kuni adeemsi kuni jijjiiramuu isarra jira. Oromoo abbaa qabeenyaa godhuu yoo nurra barbaachise. የገንዘብ ሰርኩሌሽኒን ገንዘባ ናኖ ኦሮሚያ keessa yoo ture duwwaadha namni walirraa bitee waliin nagaduu hin danda'u. Amma maqaa baankotaa kana ganzabni hundaatu hanqotee bulaati san barataati san naggaateetis hunduyyuu garma Finfinneetitti yaa'a. Kanaafuu uummanni keenya odoo qubii dhugee isaaf wayya. Baankota kana keessa neeraa kaa'urra jechuudha. Kanaafuu poolisiin baankingii akkaataa isaan uummatarraa neeraa guuranii fi akkaataa isaan uummataaf liqeessaniif mootummaa naannoo Oromiyaatitti akka ikonomik poolisiititti fudhatamee jijjiiramuu isarra jira jechuudha. Yaada baay'een haasaa jira garuuyyuu namni baay'een kana wal dhagahuu hin dandeenye jechuudha. Lafa naannoo magaalotaa jiran irratti Oromoo qotee bulaa Oromoo irraa buqqisuu odoo ta'in duratti haasa'iitiin ture. Qotee bulaa Oromoo achirratti real estate developerii akkaataan itti godhamu poolisiin ba'uu isarra jira. Namni keenya lafa isaatirraa buqqa'ee neeraa haga takka itti darbanii raari'uu odoo ta'in lafa isaatirratti mana ijaarratee bakkee horatee ijoollee isaatiif mana ijaaree han irraa hafe mooyyuu kaanti gurgurachuu akka danda'u mana irratti ijaaree kireeffachuu akka danda'u poolisiin ba'uu isarra jira jechuudha. Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoo hojjattuu nama kaanii godhuu odoo ta'in Oromoo abbaa qabeenyaa godhuu isarra jira jechuudha. Poolisiin inni afraffaan utubaan inni afraffaan kanas isa jechuudha. Utubaan inni shanaffaan amma xumurarran jira. Knowledge economy keessa seenuudha. Oromoo kanarratti walii haa gallu. Lafallee of harka tursiifnu. Qabeenya Oromiyaa keessa jirullee of harka yoo akkuma jirutti tursiifne. Isallee yoo gurgurachuu dandeenye. Beekumsaan innovationii fi teknoolojii keessa seenuu yoo hin dandeenye fuuldurri keenya gaarii miti. Akkuma beektanitti namni keenya lafti Oromoodhaan hin ga'u kaaniif kennamuu irraan jennu san hin jira. Lafti Oromoodhaan ga'u nama biraatiif kennamuu dhiisito. Garuuyyuu lafti Oromoo suni Oromoodhaan ga'u yoo jennu immoo fuulduratti namni keenya baay'achaa yoo deemu namni keenya guddachaa yoo deemu lafa babal'ifnee lafumarra jiraachuu waan hin dandeenyeef bakka magaalaatti bakka ikonomii magaalaa ijaaruun dirqama waan ta'eef knowledge ikonomii keessa seenuu fi inni tokkoffaan namni keenya ijoolleen keenya innovation technology የፈጠራ ኢንተርፕረነሪ ta'anii raawwatanii teknoolojii keessa seenanii service industry keessa seenanii hojjaa adda addaa akkaataa itti hojjetan irratti barumsii fi beekumsi bal'inaan kennamuu isarra jira. Knowledge economy san keessa seenuu nurra jira. Biyya alaa ijoollee biyya alaa jiran ijoollee faranjootaa wajjin ijoollee chaayinootaa wajjin ijoollee hindootaa wajjin ijoolleen keenya dorgamuu danda'uu isaanirra jira jechuudha. Poolisiin Oromiyaa
ikonomii irratti baasu kanarratti xiyyeeffachuu isarra jira. Lammaffaa fuuldurri biyyaa namni magaalatti galee guddatu baay'ee wanna ta'aa deemuuf poolisiin ikonomii han Oromiyaan baasu waa'ee magaalati irratti ummata keenya magaala keessatti akkamitti guddifnaa akkamitti abbaa qabeenyaa isa goona han jedhu irratti knowledge economiin han babal'atu magaala keessatti wanna ta'eef poolisiin magaalaan mooyyuu magaalota keessatti nama keenya bal'inaan baay'isanii galchuun guddisuun asirratti hundaa'u isarra jira jechuudha. Kanaafuyyuu human development fi urban development poolisiin innovationii fi technology irratti ummata keenya ijaaruun service sector akka tourism hospitality kuni han beekumsa irratti hundaa'e keessummaa keessummeessuun beekumsa hoteela ijaaranii tourist guide ta'uun beekumsa kanarratti namni keenya akka bal'inaan seenu poolisiin bahee tokko tokkoon irratti hojjetamuu isarra jira jechuudha. Kanaafuyyuu ijoo dubbii shanan har'a wal faana utubaan shanan har'a wal faana haasofne maali jennee yoo irra deebinee tokko tokkoon wal yaadachiifne tokkoffaa poolisiin diinagdee naannoon ummata Oromiyaatti ba'u mata dureen isaa ummata Oromoo eegu ummata Oromoo nafsee isaa eegu namni ummanni Oromoo Oromoodhaaf yaadeef Oromoodhaaf dubbateef Oromoodhaaf garaan isaa quuqameef ummanni keenya dhuusarra hin jiru Oromoodhaaf yaadeef yaada poolitikaa fe'aa qabaatu ummanni keenya yaada wal ajjeesee beeku aadaa keenyallee miti amantiidhaan wal ajjeesee beeku namni keenya naannoodhaan wal ajjeesee beeku poolisiin kun sirraa'ee raawwateetoo Oromoodhaan ba'uu isarra jira jechuudha. Oromoo eeguudhaaf, Oromoo humnoomsuudhaaf, Oromoo duroomsuudhaaf ba'uu isarra jira jechuudha. Oromoo nagaa isaa eeguudhaaf jechuudha poolisiin inni calqaba. Poolisiin lammaffaa utubaan inni lammaffaan laftii fi qabeenya lafarra jiruu fi lafa keessa jiru. Qabeenyi lafarra jiru han akka bishaanii laga jechuudha. Han akka yedur araawit caakkaawwan hundi isaanii kun qabeenya Oromoodha. Han lafa keessa jiru የተለያዩ minerals kanarti ummanni Oromoo lafa sanii fi qabeenya lafa sanirra jiru lafa keessa jirutti ummanni Oromoo faayidaa ummata Oromootiif fi qabeenya isaan Oromoo ta'uu mirkaneessuu fi faayidaa ummata Oromootiif ooluu isaa mirkaneessu ta'uu isarra jira jechuudha. Ummanni Oromoo kanarratti kareef fookasii godhuu isarra jira jechuudha. Kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu isarra jira jechuudha. Inni sadaffaan afaan fi aadaan keenya qabeenya guddaa akka ta'e naasa'e. Poolisiin naannoo Oromiyaa hambaasu kanarratti xiyyeeffachuu isarra jira. Afaan Oromoo ikonomii Oromooti. Han hojjaatiin hojjetu isa yoo ta'e, han ittiin baratu isa yoo ta'e, han ittiin daldalu isa yoo ta'e, afaan Oromoo ikonomii poolisii. Kanaafuyyuu naannoo Oromiyaatti mulula muluu fiqaada hayyama eenyumarraa odoon gaafatin hojjaar oolchuu hin danda'an mootummaa naannoo Oromiyaa. Oromoon politikaan addaan jiru jedhee jira. Warri OPDO taatanii achi keessa jirtan kana sirriitti xiyyeeffadhaa hojjedhaa. Naannoo federaalaatti immoo akka afaan hojjaa afaan Oromoo afaan hojjaa federaalaa ta'u poolisii irratti kaawwamee uummata Oromootitti himamee sobaan meeting roomii keessatti walgahii keessatti odoon ta'in ifaan ifatti tamsaafamee kanarratti hojjechaa jirra jettanii ta'u yoo warri lakkin ta'u jedhanii ta'u isin didan yoo jiraatan gadi ba'anii uummata Oromootiin haa moggotani. Gazeessan uummanni Oromoo an biraa hin malata. Kanaafuu afaan Oromoo naannoo Oromiyaatti duwwaa odoon ta'in naannoo federaalaatti afaan hojjaa federaalaa akka ta'u afaan Amaariffaatiin wal cinaa akka ta'u goosisuudhaaf xiyyeeffachuu isarra jira jechuudha. Poolisiin diinagdee. Aadaa irratti jedhee jira dhugaa haasa'uun wal amanuun amma duratti hanan kaasetoo odoon fixin gara biraatti ce'e wanna sadiitu aadaa keenya diigaa jira. Poolitikaa maqaa biizinasiitiin. Dur Oromoon hojjetee argata amma hatanii argatuutu kabaja ta'e. Biyya keenya keessaa kana balleessuu nurra jira. Kun yoo nagadeedha. Namni hojjetee of kabachiisee hojjetee argatu malee hatanii saamanii sobanii warri argatan kun uummata keenya keessaa buqqa'uu isaanirra jira.
aadaa keenya diigaa jiru sobaa fi hanna. Tokkoon poolitikaadhaan dhufu tokkoon maqaa biizinasiitiin dhufu. Hambiraa mooyyuu maqaa amantiitiin. Waaqni an islaamatis ta'ee an kiristaanatis ta'ee an waaqeffataatis ta'ee aadaan qabu. Aadaan isaa jaalala namaaf qabaachuu duwwaadha. Amma qaruu maqaa amantiitiin Oromoon faranjiin ta'u, Oromoon nama biraan ta'u, Oromoon Araban ta'u. Maqaa amantiitiin warri aadaa keenya diigaa jiran of eeguu isaanirra jira. Barbaachisaas miti. Kanaan dura afaan Oromootiin Waaqayyoo kadhachuunuyyuu hin danda'amu jedhanii warri nutti himani amma mooyyuu yaada biraa uummata keenya keessa facaasaa jiran. Kuni dhaabbachuu isarra jira. Kanaafuu aadaa keenya han diigaa jiru sobaa fi shakkii han ijaaraa jiru kana ta'uusaa hubannee kanarratti hojjechuu nurra jira jechuudha. Politics, business, religion hannu diigaa jiru kanarratti xiyyeeffannee waa'ee aadaati irratti. Waa'ee abbaa qabeenyaa ta'uu irratti bal'inaan hin haasa'ee irra poolisiin Oromiyaa jiru naannoo Oromiyaa hamba'u hunduuyyuu Oromoo abbaa qabeenyaa godhuu malee Oromoo hojjettuu nama kaanii godhuu akka hin taane uummannis kanarratti wal laaluu isarra jira kanarratti hojjechuu isarra jira jechuudha. Shanaffaa ananaasaa knowledge economy keessa uummanni keenya seenuu isarra jira. Oromoon fuuldurri uummata keenyaa hin jiru achi waan ta'eef achirratti xiyyeeffachuu isarra jira yaada jedhuun kaasee wanna dhaggeeffatanii xiqqoo nan dheeressee galatooma kanumaan hin xumura jechuudha. Thank you very much. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Kana hanamma haasofne kana nama maxxansaa walii sheerii godhaa. Walii sheerii godhuu odoon ta'in immoo wal faana mari'adhaa. Warra keessa faana mari'adhaa. Obboleeyyan keessa faana mari'adhaa. Bakka jirtanitti wal yaadachiisa. Utubaan shanan diinagdeen uummata Oromoo irratti dhaabbachuu danda'u tokko uummata isaati. Lammaffaan lafaa fi qabeenya lafaa fi lafa isarra jiru. Sadaffaan qabeenya aadaa fi afaan keenyati. Afraffaan poolisiin diinagdee Oromoo irratti dhaabbachuu isarra jiru. Oromoo abbaa qabeenyaa godhuu malee Oromoo hojjettuu nama kaanii godhuu akka hin taane bakka maratti hubatamuu isarra jira. Shanaffaan utubaan shanaffaan knowledge economy keessa uummanni keenya bal'inaan akka seenu godhuu nurra jira jechuudha. Kanuma galatooma thank you very much bakka jirtanitti nagaa naa ta'a.